Akkam jirtu maatii qubee radhaatii hubayii keessas biyyalas kan jirtan bakka jirtanitti nageenyi sinifaa ta'u sagantaa irraatiin jechoota sagalee hudhaa ta'an waliin dubbisnaa waliin barreessina jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti nu waliin ta'a. Kanaafuu gara barnoota deemuu kiyaan dura namoonni haaraa taatan chaanaliin kun chaanalii qubee radhaatii jechoota barreessuuf jechoota dubbisuutti barreeffamudha jechuudha. Kanaaf hundi keessan sabiskiraayib laayikii gochuu keessan dagatina isiniin jedha jechuudha. Akkasumas namoonni keessan barachuu barbaadan bilbila asirra jiru na dubbisa isiniin jedha. Akkasumas gara shaakallii deemuu keenyaan dura jechoota kan isin gaafadha jechuudha. Koomentii irratti naa barreessitu dhumarratti deebisaa isinitti hima jechuudha. Kanaafuu hundi keessan shaakala isiniin jedha. Jechoota kana akkamitti adda qooddan jechuun as keessaa fakkeenyaaf amma inni tokkoffaa kun murtaa'ee jedha. Sagaleen hudhaa iddoo kamitti akka uumame jechuudha. Koomentii irratti naa barreessaa sirreessatu jechuudha. Inni kun illee naanna'ee jedha. Inni kun immoo qaana'ee jedha. Sagalee hudhaa iddoo kamitti akka uumame mee koomentii irratti naa barreessaa jechuudha. Kan itti aanu kun immoo ajaa'iba jedha. Sagalee hudhaa iddoo kamitti uumame. Kun immoo ce'umsa jedha. Iddoo kamitti uumame sagalee hudhaa. Kun immoo buqqaa'ee jedha. Akkasumas illee kun immoo danda'ee. Kun immoo facaa'ee. Kanaafuu sagalee hudhaa iddoo kamitti akka uumame koomentii irratti na barreessaa isiniin jedha jechuudha. Akkasumas illee gara shaakaliitti adeemnu. Kanaafuu sagalee hudhaa jechuun dubbachiistuun dubbachiistuu lama adda ittiin qoodnudha jechuudha. Dubbachiistuu lama jechuun sagalee yeroo fakkeenyaaf inni tokkoffaa bu'aadha. Amma sagalee dubbachiistuu iddoo kanaa fi dubbachiistuu u fi dubbachiistuu a gidduu mallattoo hudhaa goonee adda qoodna jechuudha. Akkasumas illee sagaleen hudhaa booda jechuudha. Sagaleen hudhaan booda dubbachiistuun jirtu akka dubbachiistuu dubbisne a jettanii dubbistu jechuudha. Kun bu'aa jenne jechuudha. Tole haala isaaniitiin dubbistee yeroo dubbistanii jechuudha. Kun immoo jiidha. O hudhaa booda mallattoo hudhaa booda dubbachiisuun jirtu oodha. O lama ta'us inni dheerata. Walumatti dubbisna o achi booda ta ji'oota jenne jechuudha. Yeroo dubbisnu ji'oota jenne jechuudha. Isa tokkoffaa bu'aa jenne isa lammaffaa immoo ji'oota jenneet dubbisne jechuudha. Kan itti aanu kun immoo qoodha. Kun immoo phaadha. Sagalee phaa phaa hudhaa booda i'dha jechuudha. Qophaa'e jechuudha. Kun immoo kaadha. Achi booda ka'ee jenne jechuudha. Kun immoo ni dheeratas biratti kaa hudhaa booda agartee uun jirti. Uu jenna. Kaa'uu. Kun immoo too achi booda aadha. Achi booda chuu jettu jechuudha. Too hudhaa booda aadha. Achi booda chuu. Too achuu jenne jechuudha. Kan itti aanu immoo taa achi booda u. Ta'uu jenne jechuudha. As biratti ta'uu jenne jechuudha. Kan itti aanu immoo inni dheeratas biratti akkuma ilaaltan dubbachiistuu lama qaba. Taa achi booda u. Taa'uu. Kun immoo taa'uudha. Achi booda le. Le irratti hin jabaata. Ta'ullee jedha jechuudha. Kan itti aanu immoo waadha. Achi booda dheeradha. Waa'ee. Kun immoo mijaa. Achi booda mijaa'ee jenna. Inni kun immoo achi booda sa. Kaka'umsa jettan jechuudha. Kaka'umsa jenneet haala saniitiin dubbisne jechuudha. Kan immoo bu'uudha. Uu achi booda ra. Bu'uura jenna. Kan itti aanu kun immoo deebii achi booda an. Deebi'an jennee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Inni kun immoo gaadha. Achi booda i'dha. Achi booda la. Gaa'ila jedha. Kun immoo mi achi booda achi booda wa. Mi'aawaa. Kun immoo kanarra hin deebi'e soorii. Kun immoo deedha. Bii achi booda deebi'ee. Kun immoo qee achi booda eedha. Qe'ee. Kun immoo hoo achi booda achi booda see hoo'ii seenna. Kun immoo too achuu. Kun immoo ol achi booda kaa achi booda ol kaa'e jennee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Amma itti aansuudhaan jechoota waliin barreessuu nama jechuudha. Tokkoffaaf fakkeenyaaf ani hirriibaa ka'e yeroo jennu amma ani hirriibaa ka'e amma ka'e yeroo jettan kaa fi eedha. Ifama kaadha achi booda jettan jechuudha. Ka'e meeshaa kaa'e yeroo jennu garaagarummaa qaba. Meeshaa kaa'e yeroo jettan inni dheerataa jechuudha. Gaawwadha. Kaan immoo dheerata jechuudha. Kan biraa bu'aa argadhe yeroo jettan buu achi booda achi booda argadhe yeroo nu achi booda gaa achi booda argadhe
argadhe jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Esh kan biraa gaa'ila godhadhe yeroo jettanu wanti barreessina astaa barreessu gaa'ila yeroo jennu gaa achi booda achi booda la godhadhe yeroo tan dhaa ammallee dhee jennee jechuudha. Gaa'ila godhadhe inni haala kanaatiin barreessina jechuudha. Kanaafuu mee jechoota biraallee barreessu to'achuu yeroo jennu sagaleen tokkoffaa toodha achi booda achi booda chuudha jechuudha. To'achuu jettuu kan biraa ol ka'ee yeroo jennu ol kaa achi booda jennee jechuudha. Ol ka'ee kan biraa deebi'ee yeroo jennu dee jettanii achi booda achi booda dubbisa irratti akkuma shaakala jechuudha. Kan itti aanu kan biraa immoo hoo'ise bishaan hoo'ise yeroo jennu achi booda see jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Kan biraa kaka'umsa yeroo jennu immoo sagalee uudha achi booda achi booda sa kaka'umsa. Kan biraa immoo mijaa'aa yeroo jettan mijaa'aa. Kan biraa ji'oota yeroo jettan ifama achi booda ta ji'oota. Bu'uura yeroo jennu immoo bu'uura jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Kanaafuu gara gaaffii isin gaafadhetti yeroo deebinu inni tokkoffaan murtaa'e amma dubbachiistuu waliif fakkaanne dura barbaaddu jechuudha. Amma sagaleen murtaa achi booda amma sagalee dha jechuudha. Ishee kana jechuudha. Kanaaf ishee biratti hudhaa gootu jechuudha. Isatti aanus naanna'ee sagaleen jiru dha jechuudha. Kanaafuu gootanii qaana'ee jennaan as bira dhuftanii gootu jechuudha. Kan itti aanu ajaa'iba yeroo jedhamu ajaa'idha. Bira dhuftanii hudhaa gootu dura jechuudha. Anittan ce'umsa jedha inni kun seettanii haala kanaatiin barreessitu. Haala kanaatiin barreessina sirriidha jechuudha. Kan itti aanu immoo buqqaa'ee ishee kana jechuudha. As biras iddoo kana jira. Haala kanaatiin as biras haaluma kanatti adda qoodu jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin hojjennaa sirriidha jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya sagantaa jechoota hudhaarra ilaalle kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu gaatii anutti sagantaa biraatti walitti deebina jechuudha. Kanaafuu sirriitti deddeebi'ee sagalee hudhaa adda baasa isiniin jedha. Kutaatti aanu immoo jechoota dheeraa barreessuun baay'ee nu dhiba jettanii baay'inni keessan koomentii barreessaa jirtanii. Kanaafuu kutaatti aanutti immoo jechoota dhedheeraa ta'an barreessuu waliin shaakala jechuudha. Hanga sanitti irra deddeebi'ee shaakala isiniin jedha. Kutaatti aangoo lagartuu turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan ta'a galatooma.